qofti bu'aa qabdi dhugaa dubbachuudhaaf. Waraanni kun har'a waraanni abaa'oo wareegama uummata Oromoo kaffalchiise. Uummata Oromoof wareegama kaffale yoo jette uummata Oromoo wareegama kaffalchiise jechuudha. Warri irbuurraa maqe sana. Nuti immoo warra kaayyoo fi akeeka kalee sanarraa maqnee gallee jechuudha. Nuti achi taa'uun keenya hin ta'a akkas hin jettaniif. Sin gammachiisuuf taa'uu hin dandeenya. Maaliif jennaan yoo nuti har'a dirree qabsoo sana keessa teenye uummata Oromoo dararama uummata Oromootitti rakkata. Ati inni magaalaa jirtu inni biyya alaa jirtu garuu jireenya gaarii jiraattaa jechuudha. Qabsicha keessatti garuu ilaali kaleessa ijoollee hedduutti dhabneerra sun haqa haalamuu hin dandeessu onnee keenya keessaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Xurree isaaniirraa yoo maquun garuu yoo abaaboo taate xurree isaaniirraa maqnee jechuudha. Nuti eenyurraa maqne? Kaayyicharraa osoo hin taane namoota dantaa dhuunfaa isaanii murna gandaarraa garuu maqneerraa jechuudha. Kan irbuu gane eenyu? Nuyi warreen akka kokka falmataa kanaafi anaafi kan akka kootii osoo hin taane ijoollee warra dhalagatti hafte maqaa abaa'oo wobootiin warra barruu hin qabne warra heera hin qabne warra alaabaa hin qabne jechuudha. Waanuma irratti illee irbuu hin qabne sanadha. Oromoo deeggaruun rakkoon qabu deeggare maal jennaan achii dhufa harka reebaas geenye. Waan nuu ta'uufis waan nuu hin taaneefis harka reebneerra dhugaa dubbachuufi. Wareegama keenyatti irra caalee har'a abaa'oo woboo keessatti parsantii 95 wareegama keenya. Parsantii 5 immoo qabsoon keenya hin guuttu sanuu sanaa jechuudha. Dhaabbattee ilaalteetta. Ati magaala jiraachuu malta. Ati biyya alaa jiraachuu malta. Kichuun qabsicha keessatti dhumaa jiru. Jabaan kaleessa kaayyicha irratti dhabneewu. Dura dhaabbattee beekta. Amma har'a yoo ilaalte kaleessa sii kaaseen ture. Dhugaa rabbiiti. Faannooni Oromoo qabsoodhaan akka caalaa jirtu. Amaarri naftanyaan Oromoo caalte qabsoodhaan. Maali jennaani? Amma dheengadde harkamoo waan ta'e murame jedhanii wacuu jechuudha. Deeggartoonni faannoo marti gadi baateef warra faannoo dura dhaabbatte. Akkamitti harki murama jette? Akkamitti harki cirama? Siyaasas haa ta'u maalis haa ta'u garuu jette ishiini. Ati garuu gaaf tokko abaa'oo wobooni gaafa ijoollee Oromoo shamarran Oromoo gudeetu. Gaafa abbootii ayyoolee Oromoo kana lafarra ciisee 50 garafu gadi baatee irraa softee beektaa. Wanti kun sirrii miti jettee jaarmiyaa jala hiriirtu san. Yoo marqeente maal taata? In ajjeesamtaa, gandummaa sitti kennama, diinummaa sitti kennama. Waan akkasiiti. Siyaasa Oromoo keessatti hanga har'aatti mee dhugumaan nuti sirnaanuu siyaasa kan barre baroota wayyaanee keessaame isa kaan hin argine beektaanu. Sana keessatti maal argine? Ati dhaaba ta'e yookaan immoo dhaaba wayii hin deeggarre taanan ati nyaaphaa jechuudha. Ati diinaa jechuudha. Lubbuutti dhumaa jiru sana namni qubasii qabaatu hin jiru jechuudha. Uummanni dararama uummatan namni yaadu hin jiru jechuudha. Haata too beeku abbaan otoo gammoojjii keessaa boo'u ilmeessaa Finfinnee keessa fata jedhee taa'ee siree gaariirra mana gaarii keessa ciiseef abaa'oo woboo jedhee gaafa deeggaran kolfan du'aa jechuudha. Dhiiraaf harka reebu gaafan argu na ajaa'ibaa jechuudha. Oromoo keessatti dhugaa rabbii dubbachuufi dhiiraaf harka reebuun kanan arge erga abaa'oo woboon dhufeetti jechuudha. Garuu dhiira wajjin wareegamuun beeka. Hanga kana dabeessummaan keessanarra. Har'a barkutaaf gandaa wal qoonneemi. Gaaf tokko gadi buute siyaasa sana laalime. Siyaasa keessa jirtan bu'aa argattan wareegama argamaa jiruufi bu'aa argame sana wal bukkee qabi. Qabsoo sabaati abboo. Qabsoo gandaa miti. Dhuguma qabsoon otoo qabsoo haqaa taateeti. Qabsoo gandaa osoo taateeti akka gandaatti waliin hin morminu jechuu. Har'a warreen abaa'oo woboo deeggaran tokko akka amaarummaa akka maaliitti akkasiin mormu. Kanaafuu dhaabbaati ilaalaa. Siyaasa sana akkasii keessaa baa dhugaa rabbiin siin jedha. Wareegama kaffalaa jira sabni siin jechuu jira. Finiinsa yaada qabdaa? Kanaafuu mee yeroo takka yaada bal'aa sitti kaasee galata ulfaadhu namoota immoo si komantii tokko kennaniif isaaf nama komantii kenneef osoo hin taane yookaan abbaa komantii barreessu osoo hin taane hawaasa bal'aaf akka galuufi erga galte maal goota erga kaate maal gootaa galta maal lolinii warra jenee fi maal jechuun ni barbaadiseeta inni akka dhiiraatti lolee hadhaa qabsoon
qabu hunda argee ergas yemmuu qabsoon galma qabdi qawwee isaanii kafiratti malee diinatti hin dhukaanee fi hooggansa gubbarraa qajeelfama dabarsu ka Oromoo gandaaf lagaa walitti buusuu barbaadu ka miseensa ofii isaatii leenjisee ofii isaatii qawwee itti wal nyaachisu argee gale ati warroonni ala teettanii isaan madaaltan isaan qabsoo kam keessa turan diinat ajjeesuu dhiisanii ofii isaatii wal ajjeesaan turre waraanni bilisummaa Oromoo lamaan jechuu gaafa jaalmarroon waraana leenjise lamaan wal qawwee walti zoorsaa wal ajjeesaa jiruuni isaan ijoollee waliin bosona keessa turan ijoollee waliin leenji'anii qawwee hidhachiisan ofii isaaniitii gaafa ajjeesan galuun ala filannoo maal qabarre kana laaluun barbaachisa waraanni bilisummaa Oromoo amma bosona jiru eenyuun lolaa jira faanno lolaa jira moo tiippille fi lolaa jira Oromoo qofa ajjeesaa jira yoo barbaade waraana bilisummaa Oromoo keessa warra jiran ajjeesa warra akka warroota lakkaa'aman hin dhumne maqaan isaanii lakkaa'amee hin dhumne ajjeesaa jira ka bosona keessa waliin jiran inni biraa poolisiin Oromiyaa milishaan Oromiyaa kasaan ajjeesanis ijoollee Oromooti inni haafuyyuu warri isaan wajjin bosona seene warra ciccimoo isaan wajjin jiran qawwee itti dhukaasee ajjeesaa jira jaalmarroon deemaa jaal ebalu ajjeesaa jedheeni kan argee bahee jechaadha jaal falmata magarsaarraa fakkiyoo ka fudhannu ta'e inni ummata Oromoo bilisa baasa jedhee qawwee qabatee gaafa ka'u ofii isaatiyyuu qawwee fira isaatiin irra dhukaatu argee gale qawwee majaallan isaatiin irra dhukaatu argee gale jaallanuma isaa ka jaallanii wareegaman argee gale jaallanuma keetii wareegamurra ammoo diinni na wareegu wayya jedhee qabsaa'ee bahe miti diinni isa wareegne jaallan isaa lakkaa'aman hin dhumne firuma ajjeesa jechaadha waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessa sa'u ofii wal ajjeesa saba Oromoon ajjeesa qawween isaa ammoo Oromoo irratti malee Oromoo irratti hin dhukaatu jaalli kana argee gale waan ta'eef akkasitti osoo hubattaniif jechuu barbaadeeti. Inta galatoome akkanatti hubannaan dhugaa rabbii silaattuu wanti yaanni hundumtuu galma geessi sana hubachuu dhabuutu yeroo hedduu Oromoo wareegaman taane kaffalchiisa of dhaabbuuti of laalisiin jedha caalaanaa dhufu jedhe gurbaa jabaa ilmaa tokkicha warra baale. Yooyyaa falmii harka fuunee irra warra sirra jirtanis jirtu. Naguma. Nagaa galata Waaqayyoo kam nagaa fayyaa jirtu jajjabaattu. Jirra galata rabbi tokko dhibeeyyuu hin qabnu dhugaa rabbi. Oromiyaanis finiinsaanis. Kunuun nama burraaku akka argaa jirtu. Baga jiraattani kaa baga har'a geessani. Leelleelmee yaada qabda haasaa keenya waan dhaggeeffatte fakkaata. Haasaa keessa illee namooman seenee haasaa mamma finiinsaan dhumarraa dubbate kana qofaan dhaga'e. Bedaallee gad fageenyaa hin dhageenye iyyuu dhiifama na of kolchaa. Inta rakkoon hin jirtu. Silaattuu ati waa hundaanuma beekta wanta addaas hin jiru yeroo baay'ee argitee warra dirree warra maqaa abaa'oo bobootiin irbuu galee fi warra maqaa bilisummaa Oromootiin waraana bilisummaa Oromootiin irbuu galee yeroo tokko wal simsiisu beekta. Kan irbuu raamsa kam akka ta'e namni hubataa jiru hin jiru. Nuti warra irbuu raamaqneesoo hin taane warra nama ajjeesu warra jaallan ajjeesu warra Oromoof naasuu hin qabne warra Oromoo gudeedu sanarra garuu maqneerraa kaayyoorraa maqne waan jedhu wayiitu jira beektaa caala. Hayyee maashaallah. Sanarratti mee yoo yaada qabaatte xiqqoo tuttuqee fi jabbiloonni yookaan daayipparoonni tokko jiru as jala waan ta'eef. Hayyee dhugaa rabbii yaadni kee yaada gaariidha silattuu wanti kaleessa ture heeraaf seerri dhaabaa kan kaleessa jiru ABO'dha. ABO jechuun adda bilisa baasaa uummata Oromooti. Inni har'aa kuni garuu ABO WBO'dha. Eessa akka isaan itti dabalatan maaliif akka isaan itti dabalan illee ifallee nuuf hin taane ifas naaf hin taane akka kootti jechuudha. Garuu wanti kaleessa irra turree wanti kaleessa nuti ittiin manaa baanes ABO jecha jettu kana adda bilisa baasaa uummata Oromooti qubee sadan kuni. Har'allee kaayyoo sanarraa nuti kaayyicharraa hin maqne kaayyichumarra jirra daandimarra jirra. Har'a dirree sana haa dhaabbachuu baannu malee namni waan hin taaneef kamiyyuu hin deeggaru jalas hin deemu. Garuu nuti dhaabicha yookiin ABO WBO isa jedhu kana ABO yoomiyyuu hin gannu yoomiyyuu hin gallu sabaa bira. Garuu ABO WBO jechi jedhu kuni an ifas naaf hin taane wanti dirree sanaa na oofes akkuma ati jette dhiiga obbolaan dhangalaasan
dhiiga maqaa waraana bilisummaa Oromooti yookiin immoo Oromoof jennee baanee Oromoon deebi'ee isa alaatti wal ajjeefnu iyyuu miti keessatti gaafa wal fixnu keessatti gaafa dhiiga dhangalaafnu ana baay'ee ifas naaf hin taane gaafis natti tahee haa ta'uti garuu har'allee warri iddoo sana jirtan kan nu dhaggeeffachaa jirtan warri mana jirtan kan bakka feetan teessanii siluma kan qabsoo kanattiin taphatee warroota ala ta'anii eeyyen ishoo warra jedhanidha. Haa ta'u garuu isiniifillee dhaamsa tokkoon qabaani. Ala teessee ishoo jettee obbolaa wal fichisiisurra yoo tole ofii seeni koottuu dhufiiti. Hin argita gaaficha ishoo waan jedhamuufi ishii waan jedhamu sadda baafatta. Nama sammuu bilisaa qabu waa'ee bilisummaa yaada garuu akka ala teessee laaltu miti. Lafa sana yoo dhaytu sammuu bilisaatiin teessee yoo laalte eessa akka bilisummaan jirus gaafa sana hubatta. Garuu ala teessee olola abbaa tokkoo yaada abbaa tokkoo qofa dhaggeeffattee karaa kana sirriidhaa kanan na baasa jechuun ni ulfaata. Hanga gubaan daa'imni abidda qabattee hin beektu abiddaan taphattii jedhan. Haa ta'u garuu waa hedduus argine waa hedduus dhageenye. Ani dhaamsi isinii dhaamu ilmaan Oromootiin hin taphatinaa. Bakka hinga waan galma hin qabne bakka dhuga osoo waan kaleessaa sana ta'e sirna kaleessaa sana osoo ta'e isa heeraaf seera dhaabarra bayyuu ammayyuu bara abaa'uu waboon beeku heeraaf seerri dhaabaa kana beeyta miti. Heeraaf seerri dhaabaa ammayyuu abaa'uu waboo waan jedhamu hin beeku qubee sadan sana beeka abaa'oo. A jechuun abbaadha baa jechuun biyya o jechuun Oromoo abbaan biyya Oromoodha jedhe wabaa'oo. Waboo jechuun waraana garuu kana walitti hidhanii oofan kun immoo ani hin beekne baaburuma. Baaburri abbaa yoo dura dhaabbatte abbaa fedhe gachaa jedhan. Inni baranaa ilmaan Oromooti amaaran jedhu si gachaa. Eeggadhu dhaamsa kooti ani kanumaan jedha yoo yaada qabattanitti nuu dabala. Galatoomi caalaa yoo galeef hin galaa jechuudha. Dhaqii dirree qabsoo dhaqii siin jedhe caalaan. Caalaa waan siin jedhe dhageesse dhaqiiti eeshii fi ishoo adda baafatta gaaf sana qabsoon sii galtii jedhe. Sana jechuun godhiif hin godhiinii qofaa jechuudha. Gaariis ta'uu hin goota, jaraas ta'uu hin goota. Qali jedhamnan hin qalta ajjeesi jedhamnan hin ajjabta. Lakki maaliif hin jiru jechuudha. Sanatu jira waan ta'eef yoo dhiira taate dhaqi siin jedhe. Dhiirri dhiiraaf harka reebu dhaqii jechaa jira. Galatoomi caalaa eebba anaa dhufu jedhe. Ana dhufan akkamuu olta. Alaabaan keenya si harkatti dhabdee gurbaa'ame. Maal ante irra barri godina raasee keessa darbeen godinni raafamee na duuba kaate paatiroolidha. Ayyee argeem dhugaa rabbi alaabaa keenya mirmirsaa yeroo deemtaniin. Beettee godinnu nu mana nu duuba paatiroolii dhufee beettee taasifnee bira darbine nu tokko. Sana ka akkas ta'een beettee waan biraa miti amma ijoollee xiqqoo rabne dhiinaa somnaa dabaree nama biraa kenneefiti waa san jaate haasaan. Hin jirtu dhugaa rabbi. Akkas taanaanu boqochuu qabda beektaati liiji seenurra geecha naa dhufu jedhe. Geechi baga nagaan dhufta jedheera. Falmata akkam oolte jirta? Hundi keessan akkam nagaa jirtu? Jirra galata rabbi. Jirra akkam jirtu hundu? Jirra anaa dhufu jenne. Akkami falmi jirtu? Jirra. Ana bade moo si bade? Anu aku warran jira sebut bade jedhu anatu sin argu jedhu la. Kasha akashi. Naguma miti sa. Irra baake mucaan dura waan dubbatete kuma nagayiree fungale. Waan keessan jire leemmanaan qajeelan jedha Oromoon beekta haala ta'anii nama rakkisu. Sirri. Kanaafuu gaafa duraallee waan tokko jedhe namni wanti hundinuu wanti saba tokkummaa hin qabne kara deemtu doorsisaa jedhe beektaa galaanan. Namoonni hedduun ala ta'anii waan baay'ee keessa ta'anii waan baay'ee
dhalootuma simadee fiigu kana beektaa aduu addan baafatin. Waraabessi jedhani bakka akkasii akkanaa bakka akkasii dhaabni isaa lafeedha maagarri isaa wantiidha zilzilii foonitti jennaan eessan jenne ka'ee fiigicha eegaleedhan beekta. Kanaafuu fiiguun dura namni keenya waa adda baafachuun dirqama beekta adda baafachuu dhabuu kanatu rakkisa. Palmi akkam naguma mee? Jirra galata rabbii naguma. Nagaan akkam mee? Jira galata rabbii urjii. Jira galata waaqayyo argeen nammoo. Neel yoo dhaga'amma galata miti. Nagaadha dhugaa garuu sagalee keessan tokko dhaga'ee dhufee miidiyaa kanallee baay'isee irratti ba'ullee hin barbaanne beektaa garuu yaaduma isin kennitan keessaa yaadni tokko kan natti tolus jira kan natti tolu dhabus jira akkasumaan ta'ee seenee. Maaliifi jennaan warra asii biyya jiru walqeequus danda'a qeebbi ammoo saamunaa uummata nagaatti akka miidhamuu barbaada qaamni gara badittis jiru irraa deebi'u qaamni tokko sirrii jiru yaadni garuu bareeduman ture caalaallee yaaduma bareedan kaasee atillee yaaduma bareeda kaastee irra jettee dirree jettan kamiin anis akka urjiitti nama dirree siyaasaa hundayyuu umii dhaladhe keessa qoqqoolabee yuunivarsiitii qabsichaa kana keessa waa baay'ee taaddii baay'ee qaxxaabeeru irratti adeemsisaa ture namoota beekuu dandeessaa kanaafuu garuu ani sagaleen keessan kunillee haasofni maalitti garuu ABO jechuun dhugaadha ABO jechuun adda bilisummaa uummata Oromooti WBOn waraana bilisummaa Oromooti ABOn sagalee bilisummaa hooyin uummata Oromooti jennee akkasuma kaleessa dhaabicha kana keessatti murtee impaayera Itoophiyaa faashistii sirna PP jennee gara mormatti yeroo gumii siyaasaa jaarmiyaa siyaasaa keenya mataa jaaranneetti socho'aa turre waa hundayyuu wal qabataa turretti arrammoo kalee dirree qabsoodhatti abboon geggeessuu danda'abda ajjeesuu dhabuu dandeessaayu nuti kajenne Oromiyaa kalee riphee loltoonni har'a Itoophiyaa keessa jiru kallattii hedduu socho'a eenyu fa'oo jenne Gambeellaa falmii yoo itti dhiyaata taate lixa Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo waliin aanaa gaa'oo qebbee ganda naannoo Shimalatti nama 1,300 waraana bilisummaa Oromoo waliin garuu riphee loltummaa qanii qabanii uummanni Oromoo keessatti kan uummata Oromoo kun maaliif ajaa'ibe nuti kan jennu humni hidhatee adda Oromiyaa keessaa jiraatu inni Oromiyaa keessaa jiraatu garuu nama ajjeesin jenne dhiiga namaa dhangalaasii namni akkan jiru kalee har'a maarrii hidhatee socho'aa ture kana ta'e Fedhe nama qabsoon Tigraay keessa 7 goolabe ji'a 7 goolabe Oromiyaa keessa ammayyuu ganaasichi takka hidhee jalqabaa. Nama qeequun nama kan yaadan jirre akka ka'uun dargaggeessaa biyya keessa jiru dhaqiitii ilaalii ishoo jedhuuf ishoo jechuun jedhamuu jedhu. Eenyu ergita eenyu ishoo jechuuf ishoo jedhuuf namoonni ajaa'iban dhiifamu. Itu tumor tema? Tumor ya ada asako. Kana waan ta'eef uummatatti ka'imtu ati ammoo qaama wargee ittiin murtaan taa'e malee hojii dhuunif taate yaada uummata kana gurra isaati qariitii ati warra sirraa qajeela jechuutti malee nuti qabsicha dhiibnu qabsichi waan hin dhiibneef qabna nuti lafee dhiiraatiin ijaaramne dhiirarraa biqilee waan ta'eef nama ajjeesuudhaaf nu dhaabnes ammoo qabsicha dhaabuu hin dandeenye. Jaarmiyaa siyaasaa mataa keenya ijaaranne biyya Oromiyaa keessa dhaabanne addas akka barbaanne falmuu dandeenya. Kanaaf waan tureef ani waraana bilisummaa Oromoo waggaa gara 5tti tajaajila waraasisaa ture. Kottas Arsii Baakii Oromiyaa keessa godina Arsii yeroo taasallaa asii Hadaamaa Walanciitii kanneen qabatee Agalitti Oromiyaatti aanota Gidaamii Qondaalaa Beegii guddaa Beegii Diqqaa Mandii kanneen keessa kurkursaa ture. Akkaanis qabnee booji'ee yaada irraallee fuudhee beekna. Kanaafuu yaada akkanatti uummatatti hin dhiyeessina. Yaadni uummatatti dhiyeessuu qabdanii yaada uummataa raarsu. Uummanni kun irra immoo kata sirra teettee geettu obbolaa isaatti tujueera. Gongoraan ta'e karaa qabatamaan ta'e anarra immoo mootummaa qeequu osoo hin taane waraanichas qeequu osoo hin taane yaadicha keessan ammoo sirreessaa isin ijaaru.
durbii keettu du'eera eessuma keettu du'eera obbolaa qabata qaamni du'e ammoo qeeqa sirratti kaasa haaluu qabata qaama haaluu qabate kanatti gongorraa kun siyaasaawwan ilaali ifa akkanaa ta'uufi waraana laga jiru kana deeggarii hin qeeqiini waraanni kuni waraana adda bilisummaa Oromooti waraana bilisummaa Oromooti naan jechaa jirta. Akka zaraaraan falmi. Mee aayee waraana bilisummaa Oromoo erga ta'e ABO WBO'n eenyu dhare? ABO WBO'n nuti namni dhageessaa gantuudha nuti sirnicha ABO WBO jedhee sirna hundeeffame beekna malee nama hin beeknu maaliif wanti itti dabalirree hin jiru wanti irraa qallasee illee hin jiru qabsichi. Waraanni laga jiru waraana ABO WBO'ti moo waraana bilisummaa Oromooti ofiin jedhee tofu'amu? ABO WBO jedhee waraana bilisummaa Oromoo jedhee tofu'amu. Waraana bilisummaa Oromoo jedhee tofu'ama urji. Waraana bilisummaa Oromoo jedhee tofu'ama. Inta bas ati xiqqoo waggaa hedduu kallattii hedduu naa kaas argitee beeki keessuma argitee Oromoo iyyuu darbitaniiti Oromoof loluu bira darbitaniiti Gaambeellaa keessa iyyuu dhaqxanii warra lole keessaa isa tokkodha naan jette argitee Oromoo iyyuu mukkii ko beela dhageessa Gaambeellaa kootuutii mukkii guyyaa lola akka barbaade qabatu dandeessa. Siin jechuun ilaali isuma siin jedhe siin jechuun warra argitee Oromoo irraa roorroo deebisee Oromoo irraa argitee wareegama qaqqaalii Oromoon akka kaffalli saba kanarraa deebiseetu Gaambeellaa keessa iyyuu dhaqee lole keessa tokko ati nama tokkodhaan siin jedhe. Dhageessa Falma. dhageettaa falmi. Miti urjii. Kanaafuu marroon gaa yeroo hedduu gaa yookaan ana taajjabaa uummanni yookiin si taajjabaa jechuudha. Marroon yeroo baay'ee yeroo ibsu nuti waraana bilisummaa Oromoo yeroo jedhu erguma keessuma waggaa lamaan asitti waggaa sadiin asitti dhaga'ee sargees hin beeku jechuudha. Achum keessaa yaani garuu. Marroon kan jedhu nuti waraanni ABO WBO jedha. Dubbii himaan marroollee gaafa ibsa baasuusi. Waraanni ABO WBO jedha. Isa kaleessa dheengaddayyuu kora mootummaa wajjin taa'uuf deemeeyyuu waraana ABO WBO jedha malee nu waraana bilisummaa Oromoo jechaa hin jiru jechuu akka kaleessa. Ishii kana dursa falmi takkatti. Falmi. Ani ni marrotti nama nu beektaa? No, marrooti miti. Amma marrooti amanuu dhiisuu osoo hin taane anaafati ishii kana irratti walii galuu qabna. Hooggansi ABO WBO yookaan immoo hooggansi ijoollee laga jirtuyyuu nuti waraanni ABO WBO jedhanii marroon erga akkas jedhee nuti lakki waraana keenya maqaan waraana keenya WBOdha. Maqaan namni keenya ABOdha jedhee lafa kaawwateera. Maaf lafa kaawwate? Kanaaf waan tureef dhageessa akkasitti ture falmii koo. Dhageessa nuti har'as borus taanaan galaana warraas uummata Oromooti. Kanaafis hin galle jennees waan sodaannu hin qabnu achi jirras jennee waan barbaannu hin qabnu. Kanattu tureeyyuu garuu hoo dhaabichi kan lama ta'ee dhufeef achi keessa kaayyoon tokko ta'ee dhufeef beektu fakkataa beektaa yaate waa'ee isaa. Sirnaan beeka. Yaaddessaa beektaa? Sirnaan beeka. Kanaafi nuti bakka qabsichi kuni eenyutu nama saamaa, eenyutu nama ajjeesaa, eenyutu nama hidhaa ture kan jedhan garee kanaafi ABO WBO jedhee garee fotta'eeti fakkadaan amma akkuma beektu qaama lamaaniyyuu irra dhaabbatee kallattii waraanaa ture. Kana waan waraanni fottokee baheetu ABO WBOdha malee waraanni amma laga jiru marroo jala jiru waraana bilisummaa Oromoodha. Dhageessa isaaniiyyuu warra maqaa akkas ta'a ture saniinuu maqaa san balleessaa jedhaanii turre dhageessaa. Kanaafuu ani kanan siin jedhe amma laali ifa naa godhi ishii kana. Waraanni laga jiru kuni waraana ABO WBOti moo waraana bilisummaa Oromooti? Waraana bilisummaa Oromooti. Akkamitti marroon maaliif nuti waraana ABO WBO jedhee ibsa kennare? Hooggansi waraana warra irra laga jiranii. Akka falmi maal taate waraana ABO hooggansa waraana bilisummaa Oromoo ABO WBO jedhee rakkoo qabaa'e. Maaf kaleessa maaf argitee elemoon qilxuu fa'aa warri kaleessa baasanii argitee. Burtukaana maal jedha barruun dhaabaa barruun dhaabaa fakkeenyaaf boqonnaan tokko ilaali aangoo tokko boqonnaa tokkorra maal jetti mee baasii naa dubbisati yoo barruu of harkaa qabaatti. ABO WBO jetti maal jedha falmi?
Eeshi. Abaa'oo woboo jettu abaa'oo jetti. Meeshii kana. Mee maal jetti? Ani siifan dubbisa dhaggeeffadhu. Luukii nan qaba beektaa? Wala eeshi. Dhaggeeffadhu. Abaa'ooni bara 1973 ijaaramee jira. Digalee? Dhugaadha. Aangoon tokko jedha dhaggeeffadhu. Aangoo tokko boqonnaa tokkorra maqaan dhaabaa jedha. Adda bilisummaa Oromootii jedha. Gabaajeen gaafa kaa'amu abaa'oodhaa jedha. Dhaggeeffadhu sirnaan. Waliin hin laaqnu beektaa. Yoo dhugumaa kaleessa ribuu galteetta ta'e. Argitee? Maqaan dhaabaa adda bilisummaa Oromootii jedha. Guutum gabaajeen gaafa waamamu abaa'oodhaa jedha. Siigalee? Maqaan waraana isaatii jedha. Waraana bilisummaa Oromoo jedha. Gabaajeen yoo kaa'amu woboo jedha jechuudha. Abaa'oo woboo jecha jedhu iddoo kanatti boqonnaan tokko aangoo tokko irratti meerrere yookaan gabaajeedhaan abaa'oo woboo jedhaa maaluun hin jedhin. Marroon immoo ani abaa'oo woboodhaa jedha. Meeshii kana natti hime naamansiisiiti. Dan fudhaa anatu dogoggore anatu irbuurraa make marroo fa'aa miti jechuudha. Ijoollee warra galte sanatu kaayyoo irraa make. Ati har'a illee argitee gaduun keessirree akka hin taaneen sitti himaa jechuudha. Kana waan tureefi. Lakki waan tureefi waliin galle. Ilaala akkasiin jedhe maqaan dhaabaa adda bilisummaa Oromoo jedhaan siin jedhe.